Tokkoomiti. Isaan barreeffama san dubbisanii bar. No, 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 no. Why China no China tapdi tayani? This is not USA. Abu Khalid waan China achi barannee numaa dhiisaa jira. Why Nagaa qabdan isin doktora. Tapdi ta warra biyyaati. Ingalle sila isin. Shakiyo. Ini Turki ni jata kat takati tu syaiti. Masya Allah. Asya angguliti akana takkan jira. Ia muka tahu takkan takkan enggak darga. Ada Turki. Ini Turki mal nak kafe ini kafe. Takkan saja ayu ada rejir tay. Bakka bareda tu di kafe. Turki pun tak ada sana. Oke le Turki. Kaba مقدم لا تيوكين موش إن كيس ربي صحابة سؤال بل إنه مرة ربي سمع جات صحابة نم توبو ما أمين جرافي Netor kita nung kafe ma. Duga Abu macam Khalid apa? netor kita nung kafe. Sila duga isin kabe barwan jira jiru Amerikaan cufatte sun isinuma fa banamtu jennani sila duga asli na chai nama barate jennan duga da jedani jirra waso bata yema jawar turra farrame fi akkan Amerika barat Eka Oromo tu doktor jere trimpos na gore bara amma abban fere dina fure le furatu qaba. wala qadra kanna wa titina warri titit warri rakkonni jadulle guutun isa fudhachuu qaba kanaaf doktorummaa ayamteer takara qoosa watakka kana fudhaate Amerikaan sun amma isinumaaf jecha abanam Kuwait kun ni taate aka. Qatar jedhika Qatarine. Qatar nu taate inshallah Maaluma argatani akkatti triptan. waan arganne keessas nama la masirra nama heddu jira sibira nama baay'ee jira nabira illee nama baay'ee jira Eka waan lubbuun keessa jaalatu obboleessa keessa hin jaaladha yani waan ofii achitti argitanii jaalattan uummata kanallee hin jaaladha hin deemna. lakki adasitti namatti wala ittiin dalagu warri sheekaa kun. koota Qatariin argaadhaan wanni an jedhu biyyi Qatar ganda jaalalaati Qatar ganda kabajaati Qatar ganda nama jaalatu ganda nama hammatu kootaan wajjin laala afeetiniin sisimadha kootu wallahi lakkoofsa kiyya keessatti erga hainaan jedhe Abu Khalid ta'al maafi mushkila habibi don't worry mataa kiyya gubbaa jirta kootu wallahi lakkoofsi keessan gile adumtan internaashinaala nuti Ameerikatti dabaluu dandeenyu as keessa dabaluu dandeenta waan ta'eef lakkoofsa kiyya si erga lakkoofsa kiyya boobsi erga jedhuti naa dabaltu warri Ameerikaa kun bar bilbilli jaraa kamaraatuti bakke bagee hundatti dalaga bilbilli diyaaspooratiif maraattuun takka bakka hundattuu hima dalagaa po wallahi doktor reemu magana de argena jetti diaspora yo utuna dawalte esa azuma kairo ke da ijan de argana ya barnati dawala pilas kura jahan dawale kama wala garaba re Amerika ko re barat gabo ille wonu ajaibaati ijolle video rabba me arge ve video rabba me ijolle mubarak sare maratte takka video sawara I send you diaspora na baay'ee tuna bareedaadha ingiliffaan Abu Khalid galatoo Abu Khalid rizqii bante bakka kuno bareedduun takkallee Awustiraaliyaa irraa akkas naan jette barreeda diasporaan ima barreessa hadha leencaa kennanii du'aayii godhaafi diasporaan leencuma leencaa kennanii hadha erga diasporaan baay'ee maan kenna jedhiin kaa gifti biraa baay'ee naa kenna leencaa kenneen beeku maal goota nama biraa ciqqisa sire hiriyaa kee diasporaan baay'ee jetteer la diasporaan baay'eeni inkenna amma mucattiin naa barate sun leencatti xiqqoo lama naa kennite du'aayii keessa malee amma akkaawuntiin I think roosiisitu akkaawuntii biraatiin barreessaara I think akkaawuntii xiqqaa naa barreessaa itti guddaan as turte
أما تي أبو خالد ما لين جاتو كجرين دكتورا Abu Khalidin tu kan kagaru dasboran baay'ee jettanii bar. Yo Abu Khalid kenna maqaa keessan ana mootu nama raakee dhulee cabiraan dhabu maal gootan calama goona mee ana moo isin tura fira qabayyuu laalla. Abu Khalidin kennani nama biraan argattu situ saalfata. Ani moo Si saalfata. Allahu akbar. Leenca miti rabbii kiyya waan leenca caalu kadhadhee irraa dhabee beekamu kadhattu argattu an. Leenca xiqqoo ka amma guddamoo xiqqaa jenna. Laa rabbi waan xiqqaadha kadhadhaa jenne waan guddaa malee. Yaa rabbi kabir. Yoo namni biraa maqaa kiyyaan kennoo ta'a Abu Khalidin malee. Abbaan bere haa kennu millikmaa qabri bayan kennine maqama keessan yoo leenci as seene dhuguma nama isin jaalatu qabdan isin. Ani miidiyaa kanarratti illee du'aa namaa godha malee waan nama miidhallee hin qabu waan namaa waa jedhallee hin qabu. Maarree amma addunyaa akiraa namni rabbinan saalfachiisin jedhe mana doktoraa jirra. Takkaa du'aa'iiti irratti illee akka naa godha hin jenne afaan na gogeetuma du'aa'ii isinii godha. Namni leenci Sadiq atile dhuwadda kottu atile kottu wallahi namni ilmi leenci gudeeda kiyyaa haa ba'u jedhe. Intalti ilmi leenci gadaamessaa kiyyaa haa ba'u jette gaafuma taphaatu gattu qanii har'a guyyaa du'aa'ii kana musaafirallee du'aa'ii godhaa fi gadaatu qanii maarree amma ijjin argaarti. Waan yaadee fi bakka gahetti ijji jaraa walaa argitu. Du'aayin teessan yoo leenca fiduu dadhabne du'aayin teessan ta mubaarak musammaati gad jechuun mubaarak ma du'aayii godhee leenca buusa mana kana hodhu. Tiyya waa'ee jannata nama yaadachiitti walitti leencaa tanan beekuan jara nana saalfachiisin haadhamee gattuqa. Khayrii marti isin haa tuqamtu sharrii marti balbalti isinirra haa cufamtu lafeedhantiyya. Ilmi da kana mitu Duniyaan takkaa namaa walitti hin qabamne walii isin haa qabamtu ilmi leenci gudeeda keessanii haa ba'u wallahi. Ilmi foorjidiif intalti foorjidiin gudeeda keessanii hin bahini. Gadaamessaa keessanii hin bahini. Ijji khayrii isin laaltee dafaa ijji nu dhukkubde. Didan Indin ne qo'a kaa isin bitaa jiran. Indidan didan mee godha. Indidan. Hin bitaa jiran. Namni biraallee bitu namni nabbeen hin jiru namni Ameerikaa irraa namni nabedduun na beekaa warra. Fira baay'ee qabdan garuu Ameerikaa kana maasha Allah tabaaraka. Fira baay'ee qaba garuu gara leencaa kanaan nan laafuu dha adurreen maaliiti ani dafaa amma du'aa isinii godha wallahi waa anaan jenne bar doktora nu jecha barate kana irra gattuqa du'aa isinii goona. Lamu amma gasti iyyuu na jalaan qabu yoo amma leencaan kennin yoo du'aa itti yaadda waan. Fira leenca kennu qabda waan ta'eef dhiise fura. In kennan kennaa jiran. Ka isiniin jeer yoom galuu heddarre. Inshallah yoo rabbi jedhe amma torbaan kana malee kaan garasi achi deebi achirraan gala makkarraan gala. Makkaan deemuufi. Makkaan deemuufi inshallah jum'aa booda. Nama wayii ture gurguree jedhe. Eshi. Dubbii dhumattallee kaasuun hin ta'u. Eshi. Re'ee gurguree 20,000 abdii raggaasitti naa kenni jedhee akkaawuntii addisuu irratti ergee jedhe. Eshi. Guyyaa lammataa addisuun islaamummaa keessaa bahee jedhe. Eshi. Birriin tiyya anaan hafne. Eshi. Addisuu abdii biran geenne. Eshi. Yookiin akka birrii tiyya abdii biraan naa ga'u yookiin akka naa deebisu rabbi jedhii sagalee naa ta'ii naan jedhe ofii dubbii isin shekkotatu akkana fuudhe mucaan rabbiin na qabe akkamta. Re'ee takkitti qabu gurgurate golbee kan itti bilbilee naa kenni jechuun hin danda'u re silki jalaa kaasuu didemu. Itti himaa kaa. Addisu waliif fennu baran. Wannotti abditti bilbila haa gaafatu yeroo obboleewwan. Mucaan garana nyaate rabbitti dhiifadhe sagalee tiyya kana barreeffama kiyyaaf sagalee kiyya kana laaltee yoo callifte rabbitti dhiifadhe naan jedhe garuu an dubbii ijoollee sanii kaasuun beeku namni rabbi nama dhiifate mootuu narraa haa baasu jecha mafi. Ayyaan abditti bilbilee hin gaafachiisaa yoo inni ergee filee risiitii si erga. Yoo inni ergee risiitii na erga.
birri birri Inni waan nama barbaada akkuma abdii bira geettuu barbaada. bakka abdii biraan akka an abdii waan akkanaa hin jedhaani namichi sun immoo risiitii narratti haa ergu ati risiitii narratti isirratti haa ergu ati narratti erga an abdii irra erga abdiin immoo gaafachiise ani hin sirreessa. Ayyee. Sana nan mijjeessa uummata akka rakkoon qabu abdii ani mijjeessa. Abbaan gurgurtee addii surratti abdii ergite sun risiitii na erge. Dhugaadha wallaahi dhugaadha. Wallaahi dhuguma ani immoo sana abdii akka inni ergisiisuun goosaan homaa rakkoon qabu. Ayyee. Sana narra kaa'aa uummata akka rakkoon qabu. Ayyee sagantaa wayii jimaata qabaa isinii dawwala booda yoo asirraa baatan. Risiitii erge wallaahi. Inboxii keenyaa garre kaa. Irra deebi'ee ilaala hayyee. Irra deebi'ee alaala risiitiin haa ergaan abdii dawwalee fi akka abdiin gaafatee abdiin isa gaafatuun godha. Gara laafummaan agana gahu akkam du'aa goraa fi nama san nama re'ee takkitti qabu gurguratee obboleessaa kennu. Garaa nama nyaatu. Wallaahi garaa nama nyaata namni kun beeytaa wani nama jaalatuuf namni kun gowwummaa osoo hin ta'in diinii fi diinii kana kaleessa illee namni. Mucaan sun mucaa re'ee takkitti gurguratee wallaa ka gargaara. Wallaahi innoo kaqa mee ol seensisaa isin jala jiraaf biraan ol fuudhame. Rabbi ol isin haa fuudhu qalaa nama akkana gara ol fuutanii rabbi ol isin fuudhe mee of jalaan ol harkisa. Ol harkisa mucaa gara keessan harkifatu arjaan kennu doolchee nan bifatu jedhee warri kun. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam rooti kam nagaa. Nagaa fayyaadha alhamdulillah. Fayyaa nagaa lubu. Jirra alhamdulillah galata rabbi. We love you Rosa then. I love you too. Asli waan kale jeesanii bar live best dadarin si erge rasidi. Ash birri Jafar. Uffata rooti yembe ka akka ergito so ergu yubatte. Si amana ati tiimii garee mana doktoraa keessaa number 1 bar. Warri akka keetii kunniin allo budu allo warri akka keetii. Dhibbatti koomitii tokko isaan haa jiran dhibbatti kaana manuun jiranii galatoomii kaafu hayyee hin ergaafi. Roozii leenca kennite rooziin du'aa godhiif kunoo. Wallaahi. Abbo harka ol naa qabiif katamaa asirra jirtu tana. Rooza. Lafeetii yaa'amiin jedhi du'aayi haati ilmaa goote sii godhaa hin saalfachiifne qaata mee maqaa keetiin leenci mana kana haaseenu naan jedhee natti taphataa beeytani. Ani leenca kanallee waan godhanillee beeku akkaatallee beeku du'aayi ma godhaaf jedhee amma harka kee ol qabi du'aayi. Wallaahi erga duratti yaa rabbi na salphisini leenca fidi jedhaa ture garaa kee keessa beeyta. Du'aayi haati ilmaa goote sii godha harka kee ol qabi rooza. Ol qabaadha kana. Ta'an baabitaallee mirga sii haa taatu. Amiin. Ta'an badhiphattellee sii haa bal'attu. Amiin. Ta'an bi afaan wallaallee ati afaan beek. Amiin. Addachi kee addacha leencaa haa tayu. Amiin. Waan Khadiijaa fi Aishaa ta'e rabbi sii haa tayu. Amiin. Waan Maryamii ta'e rabbi sii haa tayu. Amiin. Gaafa nama hedduu kooraan salphinnaa fe'amee dhufe si'ii kooraan milkii sii haa fe'amu. Amiin. Gaafa nama garii kombortaa salphinnaa itti uffisanii gara jahannam geggeessan si immoo kombortaa jannataas itti uffisanii udkhuluuhaa bisalaamin aaminiina warra jedhu rabbi si haa taasisu. Amiin. Gaafa nama garii fuuraan jilba gahu, gaafa nama garii hidha gahu, gaafa gara nama garaa gayu, gaafa nama garii lugaamu, gaafa nama garii fuuraan irraan dambalaqu ati immoo nama gaaddisa arshii jala taa'u rabbi si haa taasisu. Amiin. Bararaa ooli allaattii duuti lafa jedhanii gaafa asirraa galte qabrii ta'e caffee jannataa rabbi si haa taasisu umrii kee immoo umrii harraa geessaa rabbi godhee si haa dheeressu. Amiin. Amiin. Gannaalee faana gannaa rabbi si haa taasisu. Amiin. Intala ganda diiduu miti intala ganda ijaartu rabbi si haa taasisu. Amiin. Isitu ganda kana dhufee barakaa godhanne siin haa jedhan. Amiin. Amiin. Hafuurri kee immoo shittoo caala haa urgaayu. Amiin. Iznii rabbiitiin tun immoo du'aa'ii xumuraatiif isii dhumaati iznii rabbiitiif ilmi leenci kayoo inni sharqii dubbatu garbi jalaa dhageettu garaa keetii haa bayu. Ilma yoo waltajjii waaman waltajjii kana isii malee ilma isii malee namni biraa addaan hin galchu jedhan abboo garaa isiiti rabbi haa baasu iznii rabbiitiin iznii rabbiitiin.
Aamin aamin. Abboo eenyutu guyyaa har'aa addaan galcha yoo jedhan ilma rooziitu addaan galcha haa jedhan iznii rabbiitiin asiillee dhuftee doolaara facaajarti laa wallaahi hingaa rooziiti an du'aa'ii sii godhe abboo iznii Walitti rabbiitiin qabdee booda fiddee dhuftaanii. ma tayoo an du'aa'ii godhe an finaa kennu akka waan waana godhattees dhufee siman darbaan والله بيتي قراتي كنا قد ما والله فكريني نكم سيجم والله إن بيقول كوين تكلم نفوت روزيتي يا علمي شرقي يون دوبته غرب جلاد أجت تقولي من سالفة اللي ربي سالفة شيء ربو جارس قبدي لا تيو جارس قبات إمو جارس كي أك أدرين أنا جالت تسيها جارت أبو إذن ربيتي يو قبّي دبرتي برا إجبروتين هلالي ورك إتي يمنا جران جريني شماد أبايا تاني اللي دكේ taan illee qabee galgala dhibee buuree siree sitti koruu miti ilma udu'aa ilma khushu'aa kayoo dubartiin takka afoo baate warqiitiyatu mana jira akkana jetti bar dhiirti gari warqiitiyya mana jira annajis tanirraa maal godha ka jedhu abbo ka iznii rabbiitiin si malee namni dubartiin biroo janaaza itti fakkaattu abbo akkasii rabbi sitti haa qabu abbo aamiin wallaahi nun saalfachiifne abbo rabbi waan kee haa dubbatu hajaate hunda rabbi haa baasu abbo rabbi muraada keessiisini ayya amma nama maqaa keetiin kennu soqika waan dagadhe seeta daf yee kami duubatti hirkatu dhiise as deebi Maal jettan? nama maal jettan gurru kalaas bigiit maa saame dhagahuu dhiiftee bakka Dubbii addaan baafatu wayya kaa dhagahu uummanni maal jetta? yoo amma namni leenca maqaa keetiin kenne yoo amma dhoofne maqaa keetiin namni leenca si kenne anallee maqaa kiyyaan namni kedhe lelite yaa rabbi deebisi yoo namni maqaa keetiin leenca kenne yoo namni maqaa keetiin leenca kenne anillee maqaa kiyyaan hin kennanii jette maqaa keetiin illee sirratti haa kennan illa alla ana rabbinan saalfachiifne atillee waamadhu Ambara mooraalii fakkeessanii isinitti hime malee tokkoffaa waliigalteen kenna leenca xiqqoo miti bara. lakki haa ta'ullee amma waliigalteellee ta'uu baatu dhiqqoma san maqaa keetiin haa kennan amma rooziin kinoo ani maqaa keessaniin kennee jedha artas jala Waliigalteen kenna bara leenca xiqqoo miti. Ani maal isiniin jedhe maa? xiqqishuma sana haa kennani takka jedhanii lama jedhanii xiqqarraan guddaa ga'anii xiqqishuma sana haa kennani itti dhufna akka guddaallee hin dhufna maqaa keetiin Ariifa yoo nurraa taata noo sheeka foonoo jenne. Laash yoo jettanoo akkuma ijoollee magaalaatti bakka takka bara hadiisni tokko da'iifa. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع جتا يا شيء ما صدقت تقر وقتا خيري ما في من سودان أنا هم تكون بروان ولا أيه akkasi ayyee jajjabaadhaa shi taphadhaa isinitti haa tolu doktora kiyya galatooma ulfaadhaa isin jaalannaa isin kabajnaa taphadhaa haadhu inni illee jettan ishaa illee buna badhume galatooma ulfaadhaa hayyee ustaaz isinitti haa tolu ayyee assalaamu alaykum alaikum assalaam Rosa follow kora. Topi wan topi tu follow kora udah. Rosa follow na to jani udah kira. Ada Jamila agam ne gaya. Bhaiya. Chatti kale de gogora ambri. Galchi te devi tane bhi. Skin Arabi. Eh? Hai, nagare tate.